deebisanii dhaabuuf oolu birrii biliyoona 1.6 baasu gumaacheera. Pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fuula feesbuukii isaanii irratti daawwannaa keenyaan cabinsaaf rakkoo gama hundaa uummanni Tigraay keessa turee fi itti jiru hubanneerraa jechuun barreessani. Dubbii himaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ka ta'e obbo Radaa'ii Halafoom kaayyoo daawwannaa jala kanaa akkasitti BBC'tti hime. ትግራይ ባለፉት ዓመታት naannoo Tigraay waggoota darbanitti kutaalee Itoophiyaa kam wajjin akka waliin agarre taatee turte. Hooggantoonni naannoo kaanis gara Tigraay kan dhufan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa booda haala jiru namni maal keessa akka jiru hubachuuf rakkoo fi ammeenyi Tigraay irra ga'e kan addunyaan beekudha. Garuu jarri kun waan ta'aa ba'e abbaa dhimmaa irraa akka baraniif as jiru. Kanaanis marii fi sochii gara fuulduraatti jiraatuuf deeggaruun shoora akka qabaatanii fi marii taasifameenis dhimmi buqqaatota gara iddoo isaaniitti deebisuu dhimmi hidhattoota Amaaraan naannoleen qabamanii jiran kan mootummaan naannoo Tigraay galee bulchaa hin jirre jiru. Iddoowwan loltoonni Eertiraa ammallee badii raawwachaa jiru. Dhimmoonni kunneen marii kanaan dura taasifameen furmaata kanneen hin argatiin hafanidha. Hooggantoonni naannoo kanneenii furmaata fiduu baatan illee deeggarsa taasisuu fi badii dabalataa raawwachuu irraa of eeguu fa'i irrattidha mariin kan taasifame. Guyyaa har'aa naannoleen hunda kan irratti argaman mariin taasifamee haala nagaa jiru qo'achuuf walamanuuf akka tarkaanfii jalqabaatti fudhatamuu danda'a. Naannoo Amaaraa waliin iddoowwan wal dhibdeen uumamutti waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti waan taa'ee jira. Heera biyyattii bu'uura godhachuudhaan kan hiikamudha. Raawwitti gaafa galamu kan dubbatamudha malee naannoo tokkoon kan hiikamuu miti. Dhimma gargaarsa namoomaa ilaallatuun dhiyeessiin gahaan galaan jiru. Garuu mootummaan Itoophiyaa waan danqin qabu. Dhaabota gargaarsaatu dhiyeessii gahaa kennaan jiru. Mootummaan dirqama deeggarsa akka dhufu qindeessuu qaba. Garuu amma uummanni Tigraay rakkoo keessa jiru deeggarsa gahaa argachaa hin jiru. ወገን ማግኘት ያለበትን ነገር Manni maree waloo dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi hoogganaa waajjira dhaabaa badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeshixilaa fi namootni biroo isaa waliin jiran irratti ajjeechaa raawwatame balaaleffate. Qondaalli kun kan ajjeefaman naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa bakka dhalootaa isaaniitti walgahii gaggeessanii wayita deebi'anidha. Dura teessuun tokkummaa dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa Dr. Raahel Baafaa aadaan wal ajjeesuu dhaabachuu qabaa jechuun BBC'tti himan. Rakkoo keenya marii biyyaalessaan furra jennee mana maree waloo dhaabbilee siyaasaa ijaarree rakkoolee jiran mari'annee furuuf murteessinee hojjechaa wayita jirrutti walitti bu'insa keessa wal ajjeesuun raawwatamu gochootni akka malee uummata buqqaasuu fi gochootni faal'aa mul'achaa jiru. Fakkeenyaaf ajjeechaa kana eenyuyyuu haa ta'u kan raawwate baay'ee kan balaaleffatamudha. Kan hin barbaachifnedha. Lammiin tokko biyya isaa karaa itti amaneen tajaajiluu qaba. Garuu ammoo lammii cinaa isaa jiru waliin walii galuu yoo dhabe inni kun nu hin baasu karaa isa kana wayya jedhee qaamni yaadaan injifate yoo jiraate irratti mari'achuun barbaachisaadha. Amma garuu akka biyyaatti kun dhabamee akka malee wal ajjeesuun mul'achaa jira. Kuni baay'ee gaddisiisaa waan ta'eef akka waldaa walootti balaaleffannee ibsa kana baasne. Kana keessaas bahuutu nurra jira. Mootummaanis yoo ta'e uummata waliin dubbachuu, mari'achuu fi dhaggeeffachuu qaba. Haala amma Itoophiyaa mudateen mootummaan hunduu harka koo jira jedhee waan fedhe nan godha jechuu hin danda'u. Ta'uus hin qabu. Gadi bu'ee uummata wajjin mari'achuu qaba. Uummata dhaggeeffachuu qaba. Haala uummataa fi mootummaa gidduu jiru irrattis paartileen hirmaachuu, mari'achuu, dubbachuu fi walii galuu qabna. Yoo xiqqaate wal dhaggeeffachuu qabna. Yeroo hunda yaada koo qofa jechuun hin danda'amu. Kanatu asiin nu gahe baay'ee gaddineerra. በጣም አዝነናል። Intala marii araaraa Profeesar Isqeelittiin deebinaa amma odeessaalee gaggabaabonis nitti hima. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dureewwan waraanaa Sudaan waliin akkaataa nageenya buusuun danda'amu irratti bilbilaan mari'achuu ibsan. Ministeerri muummee Abiyyi jeneraalota waraanaa Sudaan dantaa aangoof jecha waraanatti jiran Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaaniif Jeneraal Mohammed Hamdaan Dagaaloo bilbilaan dubbisuu eeraniiru. Uummata Sudaaniif nagaaf tasgabbiitu malaaf ka jedhan Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed jeneraalonni lameen dhibdee gidduu isaanii marii nagaatiin furachuun biyya isaaniif tasgabbii mirkaneessuu qabu jechuun dhaaman. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu dheereffamus waraanni Sudaan ammallee itti fufee jira. Sudaan keessatti gareen wal waraanan ammas guyyoota dabalataa sadiif waliigaltee dhukaasa dhaabuu dheeressanii jiru. Jeneraalonni waraanatti jiran guyyoota sadii dura sa'aatii 72 dhukaasa dhaabuuf waliigalanis waraanni itti fufeetuma jira. President Erdogan osoo gaaffiif deebiirra jiranii tasa dhukkubsachuun tamsaasii kallattii TV adda cite. Presidentiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan fayyaa dhabaa dhufuun isaanii lammiilee Tarkiif yaaddoo ta'aa dhufeera. President Erdogan kibxata osoo tamsaasa kallattiin TV irratti gaaffiif deebii taasisaa jiranii tasa dhukkubsatanii tamsaasii ture addaan citee ture. Gaaffiif deebiin daqiiqaa 20 erga addaan citeen booda Erdogan deebi'anii garaan akka isaan dhukkube gaazexeessitootatti himani. Raashiyaan haleellaa qilleensaa akka haraatti magaalaa guddoo Yuukireen Kiiv dabalatee magaalota biyyattii biroo irratti raawwatteen namootni nagaan 25 ajjeefamuun gabaafame. Haleellaa misaa'ilaa Raashiyaatiin kanneen ajjeefaman keessa daa'imman akka jiran ibsameera. Odeessaaleen gaggabaaboo haganu.
Tibba kana magaalaa Finfinnee keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa maallaqa dheedhiin akka hin taane murteen darbe raawwatamuu eegaluu hordofee buufataalee boba'aatti konkolaattotni fageenya dheeraa hiriira yeroo dheeraafis boba'aa guuttachuuf eegaa turan. Ejensiin Peetrooleemii fi Anniisaa Itoophiyaa seektara kana ammayyeessuuf ji'oota darban bittaaf gurgurtaan boba'aa maallaqa dheedhii dhiisee karaa daddabarsa maallaqa moobaayilaan akka ta'u qophaa'aa erga ture booda wiixata darbe guutummaatti Finfinneetti hojiirra oolchuu eegale. Obbo Gammadaa Olaanaa tajaajila bittaaf gurgurtaa boba'aa dijitaalawaa ta'uu eegaluu booda namoota komii dhageessisan keessaati. Dijitaalatti geeddaramuun rakkoon qabu garuu hanqina raawwii jira jedha. Egaa wanni ta'e Finfinnee keessatti boba'aa waraabbachuudhaaf fi boba'aa konkolaataatti waraabbachuudhaaf sirna ittiin kaffaltii raawwatamu kan jijjiirame. Sirna kun gara dijitaalaatti deemuu wajjin waan wal qabatudha. Sirna kana dhaabbata telekoomii biyya kanaa Itiyoo Telekoomiidhaan appilikeeshinii Telebir jedhamuun akka namoonni hojjetanii kan introduce godhan. Yeroo kana godhan egaa tokkoffaa alternatiiviin biraa hin qophoofne akkuma jirutti namni kana qofa akka fayyadamu kan isaan godhani. Lammata immoo yeroon gaafa hin kennamne hubannaan hin uumamne akka gaariitti namaan kana fayyadamaa jedhaniituma murteessanii murtoon kun gaafa jalqabu waan hin baratamne waan ta'eef naannoowwan buufata boba'aa irratti rakkoo guddaatu uumame. Hiriira garmalee dhedheeraa namni tokko boba'aa buufachuuf yoo xiqqaate kiiloomeetira tokko ol hiriire kanuma keessatti immoo sa'aatii tokko hanga sa'aatii 5-6 waraabbachuudhaaf kan itti fudhatu jira. Inumaa namni baay'een hiriira irratti jiru kan boba'aan faafi jalaafaa dhumutu jira. Rakkoo baay'eedha kan namni argaa jiru. Tole. Asumaan garuu fayyadamtoota biras wantoota haaraa simachuudhaaf rincicni tolee jechuu dhiisuun dafanii fudhachuu dhabuun kun amala akkasiis jira natti fakkaata. Isan taajjabne faayidaatu qabu. Utuu seeraan sirnaan hojiirra oolee yeroo qusachuu jireenya salphaa gochuu wantoota danda'an dafanii ofitti fudhachuu dhiisuun kun hin jiru. Dhugaadha inni dhugaadhaan waanuma sirriitti mul'atedha. Namni baay'een konkolaataa miiliyoona 10 konkolaataa miiliyoona 10 olii qabatee appilikeeshinii Telebirii jedhamtu kun waan salphaa banatee sana fayyadamuudhaaf namni hin dandeenye namoota hedduutu jiru. Kun teknooloojii wajjin wal baruun teknooloojii wajjin dafanii walitti madaquu dadhabuun rakkoo baay'ee guddaadha biyya kana keessatti. Uummanni kun immoo uummata gaafa kompiitarri biyya kana galee kompiitarri kan seexanaati jedhee dhiyeessaa ture waan ta'eef itti murteessitu suuta galaafii dhufa wanni hedduun. Kanaaf overnaayitii gochuun siistama akkasii overnaayit guyyuma tokkotti har'aa kaastee kana malee hin dandeessu jedhanii murteessuudhaaf rakkoon akkasii uumamuu akka danda'u dursanii tilmaamuu. Yoo immoo hin tilmaamne ta'e immoo erga rakkoon uumame immoo oopshinii dhiyeessanii akka inni dafee salphatu gochuu. Isaanis amma rincici namaa dafanii wal baruun rakkoon teknooloojii wajjiniin keessa wal baranii ofitti madaqsuu dadhabuun rakkoo baay'ee guddaadha. Teknooloojii reezistantiidha uummanni keenya walumaa galatti teknooloojii baay'ee reezisti godha. Garuu teknooloojiin kun baay'ee fayyada. Ani torban dabarte Chaayinaan ture. Chaayinaa keessatti teknooloojii wiichaatii jedhamu fayyadamu. Akka miidiyaa hawaasaatitti akka kaffaltii adda addaattis isa fayyadamu. Hanga kadhattuun karaarra jirtullee wiichaatii fayyadamanitti gahaniiru jechuudha biyyi sun. Kanaaf nuti sadarkaa sanatti yoo ol dhufuudhaa baanne garuu atleast namni magaalaa jiru. Finfinneetti jalqabe wanti kuni namni magaalaa jiru. Waan teknooloojiif waan adda addaatiif exposed ta'e kuni teknooloojii kanarraa dheessuun qabu baay'ee irraa fagaachuun qabu. Eejensii Peetrooleemii fi Anniisaa Itoophiyaatti hooggantuu olaantuu kataan adde Saharallaa Abdullaahi hojii daldala damee kanaa dijitaalessuu ji'oota 9 darbaniif raawwatamaa akka ture BBCtti himaniiru. Itti dabaluunis sirni daldalaa haaraan kun eegaluu dura qophii gahaan godhamee miidiyaaleetiinis ibsi kennameeraa jechuun komii ka'uuf deebii laatan. ሀሳብ በተለይ ካለመለት የነዳጅ ድጎማ ደግሞ ካዮ ደገርሰ ቦባአ ታሲሱን ቴሌብር ፈየደሙን ባቲ ሰገሊፍ ጉርጉርታን ራወተማ ቱሬራ ቢታፊ ጉርጉርታን ኩን መለ ዲጂታላን አዴምሲፈማ ጅራ ኮንኮላታወን ደገርሲ ታሲፈሙፊፍ ጂኦተ ሰግለን ደርበኒፍ ቴሌብር ፈየደሙኒ ጉርጉርታን ቦባአ ቀርሺ ቢሊዮነ 37 ኦል ከን ራወተማ ቱሬ ኮንኮላታወን ደገርሲ ጎደሙፊ ከኔን አከ ባጃጂ ሚኒባሲ ፊ ባሲዋን ተጃጅለ ጌጅበ ኡመታ ከነኒዳ ኡመኒ ፊንፊኔ ኬሰ ጅራቱ ባየን መጋላ ጉዶ ኬሰ ዋን ጅራቱፍ ዋን ኤሌክትሮኒኪ ፈየደሙ እረቲ ፈጎን ጅሩ ረኮን ከራ ፈየደማ ጅሩ ቶኮ ሞቱማን ሙርቴሴ ሆጅማታ ከነ hojiirra oolchaa kan jedhu amantii gatiin qabneef miidiyaalee fayyadamuun uummanni akka qophaa'u gochaa turre sunis tahee garuu fayyadamaan iddoo boba'aan rabsamu yeroo ga'u teelebirris hin qabu yookaan ammoo aappii baankii daldalaa CBE fayyadamuu irrattis boodatti harkifataadha guyyoota lamaan darban keessatti fayyadamtoonni 56,000 ta'an lakkoofsa icciitii yookaan piinii akkaawuntii teelebirrii isaanii dagataniitu iddoo boba'aan rabsamutti argaman kun egaa hawaasa bira rakkoon boodatti jechuu jiraachuu agarsiisa akkaawuntii banachuufis fedhii dhabuun jira gama buufataalee boba'aa rabsan irraas humna guutuun qophii gochuu dhiisuun rakkoo biraa ture kanneen galii gadi aanaa qaban ammoo
mala kana fayyadamuyyuu didaa turani. ተከፋይ ከመሆናቸው ጋር ተያይዘው ሲስተሙን ረገጥ የማድረግ ሁኔታዎች ነበሩ። በተለይ ቀደም ብሎ ሰው ሰልፍ ይዞ namni kanaan dura iddoo boba'aa waraabbatu yeroo ga'u qofadha kan kaffaltii raawwachuuf qophaa'u. Kun akka hin taaneef hojjettoonni teeleebirrii fi CBE kanneen hiriirarra jiran akkaawuntii akka qaban gaafachaa akka aappii buufatan gargaaruun hiriira ture salphisuuf yaalamaa ture. Akeekkachiisa kennaa buufata kana yoo cufne hanqina boba'aa hammeessuu danda'a yaada jedhuun namoonni akka fayyadamuu jalqaban gochaa jirra. ስራዎችን እንዲጀምሩ ለማድረግ እየሰራ ነው ማለት ነው። odeessa keenya ka xumuraan mariin araaraa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo kibxata darbee eegalame ammallee Zaanzibaaritti gaggeeffamaa jira. Bakka buutotni qaamolee lameenii maalirratti mari'achaa akka jiranii fi waan irra gahan ammatti miidiyaaleef ifan goone ajandaawwan ijoorratti mari'achuun danda'amu fo'uun dubbii ijoo akka ta'e garuu BBC'n odeeffateera. Ofii mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo marii kana irratti akka ajandaa ijootti qabatanii wanti dhiyaatan maal ta'u mala? Qorataaf barsiisaa seenaa Afrikaa kataan Profeesar Hizqeel Gabbisaa dhimma dantaa Oromoo ilaalchisee warra mootummaa Abiyyi Ahmed irratti qeeqa jabaa dhiyeessan keessaati. Ajandaa ijoon waraana bilisummaa Oromoo maal ta'a jedhee waayillikoo hiikaa fi tasaa gaafateera. Qabxii ijoon qabatee dhiyaatu qabxiidhuma kanaan dura maanifeestottis waraanni bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo irraa utuu addaan hin bahin galma siyaasaa qabu turanii galma siyaasaa sanadha. Qabxiin qabatee dhiyaatu kanan tilmaamuu danda'u. Uummanni Oromoo waggaa 50 olii hiree ofii murteeffachuudhaatii fi qabsaawaa ture. Inni kun karaa siyaasaatti hiikamee ofiin of bulchuu ta'ee gaafii ta'ee dhiyaatuu danda'a. Gara dinagdeettis immoo hiikamee uumamni waan Oromoodhaatii kenne lafa Oromiyaa irra kan jiru Oromoon itti dhimma bahuutu irra jira. Kuni seeruma uumamaatii ka jedhudha. Haqadha qaba. Haqa dinagdee sana qabaatuutu irra jira. Sadaffaan aadaa isaa guddifatee eenyummaa isaa kabachiifatee afaan isaa babal'ifatee karaa bilisa ta'een jiraachuutu irra jiraadha. Hundeen isaa garuu hiree ofiin murteeffachuu ka jedhu isumadha kan inni qabatee dhiyaatu malee ajandaan dhokataan kan iccitiitti fudhatanii dhiyaatan kan biraa hin jiru. Tarii yeroo baay'ee amma namni hiree ofii murteeffachuu namoonni yeroo baay'ee foxxoquutti hiikkatu. Ilaa innis warra diinota Oromootu akka achitti hiikkata yeroo hundumaa. Gara sanatti hiikuu barbaadu. Maaliif finxaalayyiidha. Gaaffii dhumte Oromoo kun finxaalayyiitotu baasee warra maarksistii warra staalinistiitu baasee jechuudhaaf jeta achitti harkisu malee jalqabumayyuu adda bilisummaa Oromoo gaafa ijaarame sagantaa siyaasaa sana keessatti karaan tokkittii dhumatu jira. Fottoqanii Itoophiyaadhaa irraatii bahuu malee karaatti Oromoon walaba ta'ee walqixxummaa qabaatee jiraatu hin jiru hin jenne gaafa duraayyuu taanaan sabaaf sablammootaa wajjinis taanee biyya walaba ta'ee bilisummaadhaan jiraachuu walqixxummaan jiraachuu hin dandeenyaadha. Ganamtee qabsoon Oromoo gaafa ganamaa bahe akkas ture. Ergasiis immoo si'a meeqa ibsa meeqa waraanni bilisummaa Oromoos haa ta'u adda bilisummaa Oromoos 91tti gaafa biyyatti galanii 2004ttis yeroo Oromoo protest jedhanii qubee warraaqsatti turanis kan himamaa ture waanuma nama sitti hime kanadha. Fottoqanii irraa bahuun inni yakka miti. Itoophiyaa keessatti seera Itoophiyaa keessa jira. Keewwata 39 sanarraa hiree ofiin murteeffachuu hamma fottoquutti iyyuu jedha kun mirga seeraati. Sanii fi isa duwwaatu jira miti. Federeeshiniin jira. Dubbiin isaa naannoo ofiitti ofiin of bulchanii biyya immoo waliin bulchuudhatti kan Oromoon qabsaa'aa ture malee karaan kan biraan jirtu tokkittiidha kan jedhu irratti Oromoon kanuma karaan jedhee qabsaa'ees hin beeku. Sabboontonni Oromoos kana jedhaniis hin beekanii akka ittis barreessanii hin beekanii. Laamma muummichi ministeera Abiyyi Ahmediin iyyuu innuu onagiidha innuu biyya fottoqsuudhaaf deemaa ittiin jechaa jiru. Har'ayyuu nama biyya Itoophiyaa bulchaa ture Itoophiyaa bulchuudhaati jecha immoo waraana meeqa keessattuutti deeme isumaan iyyuu akkas jechaadha jiru. Wantoonni mootummaan gaaffii oolaadhaaf dhiyeessu yookiin immoo marii kanarratti qabatee dhiyaatu maal ta'e jettanii tilmaamtu? Ilaa gaafa Tigraayis kan ta'e hundeen waliigaltee suni heera Itoophiyaa irratti hundaa'eedha kan inni jedhu. Heera Itoophiyaa irratti hundaa'eeti hiikamaa jechuudha. Hundeen waliigaltee sanaa heera Itoophiyaa kan amma jiru sanadha jechuudha. Akkas jechuun utuu waraanichi hin jalqabin haala ture sanatti deebisuun dirqama ta'a jechuudha. Inni kaan waanuma teeknikiidha. Amma warri waliigalaa jiran kunis jalqaba kan isaanii dubbatuun irra jiru dhukaasa dhaabu ceasefire sana dhukaasa karaatti dhaaban haasa'u. Mootummaan Itoophiyaas heera sana ala wanta ta'e gaafatuudhaaf hin danda'u. Warri karaa Oromoos itti dhiyaatan heera Itoophiyaa sana hundee godhatanii isa booddee wanni jijjiiramu waajjira yoo barbaachise jijjiirama sana irratti mariidhaan itti deemu malee gaaffiin waboon dhiyeessu gaaffiin kan Oromoo waboon dhiyeessaa jiru seera qabeessa isaa ala miti kan gaafatamaa jiru isa dhugoomsuudhaaf deemanii warri Itoophiyaas isa irraa mulquuf osoo hin taane isa sana kabajuudhaaf yoo itti deemanii wanni kun rakkisaa yoo hin ta'u jechuudha. Marii kanarratti gama lamaaniyyuu wanti qormaata ta'uu danda'a jettanii yaaddan maalidha?
yoo fedhiin jiraate biyyoon nagaa qabaatu ka jedhu. Fedhiin yoo jiraate akkuma namni siin jedhe ta'utu irra jira lafa irratti walii galuu dandeenyu waggaa 30 kan ittiin jiraanne heera Itoophiyaarraa yookaan gufuu ta'uudhaaf kan danda'u hin jiru. Lafa isaan itti wal gahan itti siin jechuudhaati siin jedhe. Isaa ala garuu isaa ala biyya keessatti akka